gofta wanundu manona chala sikesa tanjirenya ke sinenyu tansi madala si arga chungo ya gofta wanundu manona chala sikesa tanjirenya ke sinenyu tansi madala karmani kankana kumsa ormati baru dan dai antami tansida gada sito ada nage la dengara kosiratan gadise amma samasri mesi ada simario dembulu gargara ko marara kina furake wallalu nami fchifte jirenya sinna shagal sise amesi jala dengara kosiratan gadise amma samasri namni fayye akka ton beeku mene alta kodua bagagamaddan jedhani Amin. Bagaimana achum kanatti man dhugumsa ceenaa mee maqaan keessan eenyudha? Maqaan kiyya Shumee Yaanetan jedhama. Ashi. Biyyi irraa dhufellee Meettaaroobii jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa Goolaa Gurjiiti. Okay. Rakkinatu manaa na baase biyya kana baay'ee dhufuu biyya kana hin qabu. Baay'ee rakkoo guddaan baay'ee natti cimee mataa kooti ol taananan ka'eetoo biyya kana dhufu. Maalifan dhufe isayyuu ijoollee kiyyatas jira. Nama 4 ta'anii bakka kana jiru. Nagaadhumaan deemanii as jiru. Horii gurguree tanan jaartii kana yaalchisee dhadhabee qotiyoota 2 gurgureen fixee harree tokkottan dabalee hoolota nan fixee hamboo an jedhamu dhaqe wobsitaan. Hamboo gaan dhaqu Hambotti dhaqee galgala achi bulee ganama marammaranii wuxeeti hoggaanaa kennanii jaartiin fayyaa dhadhanii waa xiqqoo qoricha xiqqoo natti kennan. Aan gurgurameef qotiyoon akka ishiin naaf hiitu gadi ba'ee ilaalee tanan kun maaliin ijoollee maali kun jedhee tanan kottu hin gallu. Horiin keenyas gurguramee hin deemna gara biraatti si keessaadha. Fooliyoo jedhama hospitaalli tokko gilliidhaan marammaro. Ka'ee sana fudhadhee dindila rasii gadee gadi beetan fooliyoo san naqee hoggaan naquun marammaranii isaan homaa dhabanii midhaan hin nyaattu waan takka maramtee qoricha baay'isanii nuu kennanii baay'isanii gatii amma hin jedhamne nurraa hoggaa fudhatan issee kun horee funaa ta'e hin jedhe nan gammade naa fayyiti jaartiin koo jedhee tanan birrii baase san ishii duraa waa xiqqoo birrii 24 narraa fudhatan isaan keessaa dhabnaan nan galee jaltu jedhama nan deema wanta tokko wuxeetiin qabdu waan tokko nargattu inuma dhukkubaa ani gaa qotiyoonni lama dhumtee waan hangadhuun qabu haati keessani duudhaa kaate attamii jedheen micha'oo takka baay'eetti nu jaalatti ka'ee mari'achi akka gootu waan han qabu akkaawuntii kiyyarraa haa dhumu kootu asitti yaalchifnaa qe'ee gatiitiin aan jedhe ani waan tokko yaannee ka'eetuma jaartii kiyya fudhadhee dhufe waggaa 2 hoolotatti marammaramtee nanna kajia jaan birrii dhumaatti kaffalti ani birrii kana nan qaba micha'oo natti kaffalti ani birrii kana nan qaba 50 waggaa 2 keessatti aganyoo an jedhan hospitaalli tokko jira 50 dhum jaartii kana fudhadhee tanan galaa dadhabame asiin kaffalu achiin kaffalu ijoolleen homaa harka duwwaa attafan akkatti wanne galgala gaagaan waan ishiidhaaf ta'u bitanii dhufu homaa ishiin nyaattee dhimma ittiin qabdu akkamatti du'arra geessee gaafa jettu mucaashii tokkichi dhufee horii gurguratee dhufee raawwatee tasumatti hospitaala biraatiin immoo deeqaqe. Dhagnaan waan tokko ta'uudhe fuunee galle gaa du'aaf fuunee ta'u galle. Gaafa fuunee ta'u gallu ishiin galte horii gurgureessan irratti gaa amma iddiriin waaluma karaa nutti ta'aa jira. Waa'ee isaa amma waa'ee waalatti garagaleeti iddirii bakka lamatti see
dhibeeshii kana hin beeku jechuudha man jedhe. Amma iddirii lama seenee iddirii isa warra isaanii wajjiniin dhugu iddirii tokko madaabaraa afur fudhatu itti dabalate. Oluma deebi'ii naan jette. Gaafan ol deebi'u kaanee konferaansi jira gooroi barreen gaddaadha ta'u bara kaam ta'u barreen gaddaadha manuma gadaamtu san keessatti as diigamesan. Kaayee dhaqee ugaan dhaqu achitti nu lallabanii nutti dubbatanii homaa maali waa'ee waaqatu gataatan jira ijoolleenis biyya lafaatti deemu waaqni homaa isaaf hin goone jaarsi keenya halkanii guyyaa waaq jedha maal isaa godhee waaqni kun jedhani biyya lafaatti deebitee amma takka hin jirti bakka hamma kun amma waan isaan biyya lafaatti deebi'anii fi waan isaan fayyuu dhabaniif maatiin biyya lafaatti deebitee tuffatame na harkatti Yesuusin hin tuffatamu lafa saamiin kun hundisaa kasatae wanta gotaatarabu tuffatam jaarsi keenya yaa Yesuus jedha galgala ganam homaa wixeetiin qabu jaarsa kana maali jaarsi kun gowwaadha amma silaa mo'e gatae mo'i maasuma taa achi gaddeebi'eetoo bootaan du'aan qopheeffatuun tottolfatu jedhe masaaf quddusii kana waan nan baadhee deemuufi isa gooddanyaan koo isa wajjin an bahe ameen merka keessa rukutaa gooftaa deeffadhaa haleluuyaa kananna wajjiniin biyyaa bahe wanti hundumtuu wanni mana tokko ijoolleen kun lamaan sun wal jiraatan hin beeku qaba mana keessa waan takkittii fuun dhugaa waaqati carqii kana asittan geeddadha carqii takkittii bichaan uffadhee ganama motoraan dhufanii na fuudhanii goola sanitti na geessanii achii bakka kana dhufee waan takka fuun waggaan bahu kana bichaa fuudhe ameen kana bichaa fuudhe haleluuyaa kana bichaa fuudhee too manaa bahe kecha isaa kan odoo laaltanii bakkinni hin tuqamne hin jiru isuma na jajjabeessa isumatu na gorsa isumatu na jajjabeessa isuma na godha isumaan dhaabadhee sanani itti hirkadhee kanatti hirkadheetuman isa odoo barannee been jedhaan nuyi amma abbaa digirii jaatii bee jaartina nan jedhan waggaa 30tti kun na harka galee maal godhanii warri keessi mucaa wayii harkaa fuudhanii masaaf quddusii kana saaxinii keessa kaa'a jedhanii deeman gaafattii kana akkana godhee mucaa akkanaa jedhan jennaan achimaan kaadhee dhaqee tanani eega maali gurbaa masaaf quddusii ol keeche jennaani lakkii naan jedhee maammiruun jaartii keenyatti kennee ol kaa'ee jedhe jennaan achi bakka eega wanni ta'e natti kenni kaan jedheen ani hin qabu immoo ati saabaraa dhufanii too masaaf quddusii jaabisanii too deeman ishii keessaa ani hin arganne mucaa sun argate awwaalanan dhaqee irkaa fudhadhee hoggana si kaadhee amma lafa kanaa gabuun obbeekee dhugaa waaqaa masaaf quddusii kana argachuu kiyya isa obbiraa namnis boodeenyaa kiyya ameen mee orsi tolu haleluuyaa Otiyoota lamaan san gurguree odoon kana bitadhee anaa wayya dhugaan maafatoo gazamni koo goodatti dhumee odoo fayyin jiraate kanaafu maqaa waaqayyoo haa eebbifamu Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha amma gaa baay'eetti immoo miti saatarii miti kun namara jechisa keessaa bahu ayyaanni isarra jiru nan beeka waa'ee ayyaanaa immoo haadha manaa koo fayyuu dide malee waa'ee ayyaanaa nan beeka hunduma isaa milikeeffadhee ta'a nan beeka amma paasterii kana na jaaladha hoggaan itti akkam ooltanii jedha inni nan beeku akkam jedheetuma na bira darba gooroo keessatti nama cinkii keessa soota itti gaadheesan akkam oolta danna jedha natti bareedas yani waasaan beeku ka'ee tanan amma ka'ee toga amma dhuma isaati irratti ga'ee ka'ee hoggaan as keessa amma waldaayyuu dhaquuyyuu amma dhiisee dadhabe naa gamte galee mijeeffatu waa'ee du'a yaartitii jedhu ijoolleen guyyaa shiiran jedhu nan nagaa inuma naffara waldaa maal godhiisan nagaan jedhu akkana bahee tanan shintibeetii yedoon deemu nama tokko ani waasaan beeku waaqayyo har'a balbala hojiitti bana mee isin immoo amiin jedhaa jedhe amiin jedha aha haana kun anuma tokko anaanan jedhu migiruma keessa gad ofirra taa'isan Yesuus kana dhuftee jedha harka koo waaqatti qabee natti akka dubbate beeke nama tokko jedhe yeroo waaqayyo kan dubbata ture waldaa keessattidha isin immoo eessa jirtu yeroo kan keessa nirra jira kunoo kana ol bakkee jirtu jechuudha
amma achan jira achumatta no birra gatai Sagalee mana keessanii cha. sagale yogan me amin jala nama tokko jibba nama jira nama jibba nama tokko narge isini ma amin jala isini bisinta balballe hoji nama marratti bana tokko ratta narge hana hayale tanana min jere Namni guyyaarraa ana jettee amantee fudhattee maqaa Yesuusin utuun tutturin maqaa Yesuusin ergaan atattamaa kan kee haa ta'u. Wow, bineensaati ishee. amma kanarraa nan jalqabe fudhadhee deeme torban hin guunne iddoo tokko dhaqee tanan lafa hojii wayii jiru ijoollee wayii mana wayii dhoobu dhaqee isaan bira taa'e mucaa kiyya soddaa kiyyaa fi mucaa wayiiti kaanee too dhaqne nan ta'a mee abbaa kiyya natti fakkaata wanni makaaniki abbaa kiyya natti fakkaata nama rarse odoo bakkuma kana nuutee jedhan nu jedhamee bakka kana nuutaa homaan hojjettanii hojiin hin jiru asuma naa teessu jedhe nu gorsitu si waan maadda ti jennaan anan maal jedhaa mucaan jedhe mucaan tokko immoo gaaddisaa jedhuuni wangeela baay'eetti jaalata nama waaqayyoon jaalatu kottaa meeqa jedhe waaqatu jedhe ta'a mee dhaqaa naan jedhe nan dhaqee guyyaa gaafasiitii ka'ee balballi hojii irratti banamee ani makiinaan kudhan yoo dhufe dhibba warra achi ba'an ogaa ba'an harka keessa na kaa'u 50 ogaa fidanii too dhufani Hallelujah! 50 fidee ogaa namichi wayyoo natti deeme kun immoo maalle natti asiin deemaa birrii 50 maalan godhe ormi dhibba kennaan jedha na tuffachiisuu qabe waaqni kun Hallelujah! Amala gidduutti hafuurri waan xinnoo si tuffachiisu ganama kana sirra haa dhufu. Iyya minjaa'ila waa tuta hafuurri waan xinnoo warra kana si tuffachiisu maqaa Yesuus sirratti dhangala. Ila amma isaan waldaan turre yeroo san karaarra deemaa jirutu nama tokko balballi hojii banama jennaan migira keessa yookaan bajjima keessa ta'aniitu kan koodha jedhanii fudhatan. Uton turin immoo balbaloo jirraa baname. Gama garjiina dhufa taa'us kiraanan deemaa birrii kudhan amma garjiina dhufutti isa keessa taa'e nan muddama maalan bitee maalan isa jedhan ijaartii kiyyaan jedhaan maal bitee sanan maal isa jedha birriin nan qaba dhugaadhuma dhugaa waaqa jiraatati nan bita dinnichatti nan dhufa birrii 20 foodhatiin jedhe meeqa safar lama fooda. Hallelujah! Ajimmo ana tebe muzi mirri kuda shanje kana si kilo la maskeni jalan Diba yung food one Buna mobaye jala da kristanu makenya kaya egana rake dise buna tan isatti garagale buna baye tan jala isa simboda ke tan rubi to ki jabri sagal tama bitane tan buna de to garagala Hallelujah! Ila nana mana maqaa Yesuusin daqiiqa ammaa kana jalqabee jireenya hin barbaanne kan jiraataa jirtu jireenya itti barbaaddutti si dabarseera. Eewudhaaf haa ta'u amma isaan bakkee ta'anii kan isaanii ta'e achirtaa maqaa Yesuusin kan kee haa ta'u. Okay. Hallelujah! Kottu rakkinni kan si macheessa irraa eebbi mana kee macheessa. Eenyu bakka ta'e hin beeku malee waaqatu walatti maayira. Waaqayyo jireenya namoonni sirratti beekan kaleessaa nan jijjiirre Yesuus. Mee waggaa dheeraadhaaf rakkinaan turtanii waaqayyo dubbatee amantanii fudhattanii mee turtii amma gidduutti hidhamee kan balballi torban tokkicha hin guune odoon torban hin guutin duraan wanna takkan argadhu kanaan booda waaqni koona yaadatee gaafa ishiidhaaf ka'u dhufte as gaafa dhuftu guyyaa roobii jedhamtan lafa hojii tanan jira ka amma yoo dhaqe kaardii koo birrii 25 itti guuttadhee tan eelo jaartii sun maal taateen jedhan ijoolleedhaan hojicha gatee too deemmi miti garaanis immoo handa jira ishiin hin dhibamti waggaan dhufee too achi ga'e eelo abeet maal taate nomaan jettu xiqqoo ishii minaan ciniinte boqoo lama fudhatte haa ta'u mee ijoollee waan mashiin barbaadu itti naa bitaa anuuji gaafa damoonni naa ba'e isiniifan kenna akka duraatii miti homaa giddiin qabinaan jedha nan jajjabeessa jarri nan uffan waan godhan dhabanii